يوفيتن قراجير فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جيبا آية سنقرا ربي جل جلال ربي مالجي حديث بريدا كان كيستي أعددت كروفيسيت جرا جيبر لإبادي الصالحين غبرنك يا غغاروتا أوب إيسيت جرا ما لا عين رأت وان إجين إسانيهن أجر ولا أذن سمعت وان برين إسانيهن دقين ولا خطر على قلب بشر وان هيان قلبي المنامات الرّ المنامات الرّ قلبي وان هيان وبلسو أبو منا أمان تنججار جران أبو نمال الله من شوفاتو بو فوقين سيمال فكاتي انجنري مخلوق أبر إيغا نما جاري بر مال فكاتي بو فوقي أبو تغافة دوبي غافة جارتي ريكارديج أبسيتي غافة جان أبو نمني ميك أتيني تو مكا وان قدّا تكتي الله لبو نمو نمو ما تولچي بر تا اللهان جل جلاله ديزاينري تيهو إني ديزاينري اللهان سنجا بر جل جلاله manni bulukeetanii isaa asitti maal siminto ashawwaa dhagaa waliin laaqamteetimi bulukeeti jannata keessa ashawwaan hin jirtu warobboleeso awoo munnoo atamaxaallinyim munnoo bakka qoyya maalati yellamu ko adeero bulukeetini tokko dahabaa bar bulukeetini tokko dahabaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya bulukeetni tokko ammoo birriidhaa ka irraasii tolchamu bar ملاكان قبي وبليسو لسنا اتلسنم تبر ذهب ابر اجلكم الله بولي او ربي ورجنتان واقول اي والدادي ميلا لغا من كيسه تيسه على اگرد على دابته دي كيسه اذا اگرد اورل ايني تو كيسه جيرا يا بوليسو اسين کو بل چیز دي ور کو بل ور جارتين کمنے وہ کرنے جو اورل ايني كيسه جيران سين جاور بوليسو ay meela ligaawwan qabe ural eeni nami tokko meeqa argata eenyuun naa deebisan hanqa naa deebisanii ana gaman bishaan dhugu bishaan illee dhugaa namaan hin jettan boo ural eeni meeqa argata deebisa argatan hin sodaatin ati torbaatamii lama hadiis akkas yoo agartan nama biraa aboo ural eeni namuutu dhibba argata boo baleeso namuutu dhibba argata sirraa hin gabaabsamu hadiisa tarriseesin sirraa gabaabsamu walla gabaabseetu wal hadiisu fi sahih al-jami min hadiisi jaabir ibn abdillah radiyallahu anhuma huural eeyni cufni keessanuu dhibba qabdanii jannaanini hayyaa ergamaa rabbi namni tokko huural eeyni dhibba akkamiti dandahaa jannaanini rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam isinuu humna nama dhibba qabdanii jannaan sahaabaan hundaatam jambo Ayat. Akasi si jauh boleh so. Awak bi orang jenatan awak si jawar. Malta te boleh so. Dubar yang warra kisana kami jijir manasan. Tanah si gatan si jawar. Enyu nama istiqamah kamu boleh so jannata. Amma selal hadits biraka sati wal hadits rawahu al-Imam Muslim fi sahih rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Guyya Jum'ata magala de itu jirabar. magaalaa dhaqanamuutu yeroo magaalaa san dheete qilleensuma takkaatu dhufeetu malal rashaashaa tana si gadhiisti fuularratti yeroo mana deebitu jaartiin tee huural eeyniin yaa raamuusa arraan tana wallaahi qashti qonshummee fakkaata sin jeteeraa tumaanuu aboo bareeddee dhufte boo bareeddee dhufte toltee dhufte jettaan ati isiidhaan atilleen toltee dhufte bareeddee dhufte jettaan obboleesso waan akkanaatiin nama eegaa bar obboleeyyan kiyya ka islaama arraan tanagaa waan hahamturra qabu qalbii teenya saahiba hamaa bakkan jirre kan ugeessu qabdeeniiti boru gammachuu tanaan isiniin jaawar obboleeyyan kiyya ka islaama madaalliin barra rabbi biratti jalla jalaalu rabbi inna akramakum indallaahi ataqaakum tanaa bar markaa balabbasaa idallan bar obboleesso asirratti nagarre zaaraamaan maarre baashina nagarre kobeenti lakkii obboleesso miizaana dhiirtooleetiin kan kamadaalamtu yeroo ati amala gaarii qabaat tawhiida nama qabu iimaana nama qabu san tana cufa harkatta gaa obboleesso yoo feetan qaraa jeer falaa ta'lamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bimaa kaanu ya'maluun jeeba ayata san qaraa
ربي جل جلال ربي مالجي حديث بريدا كان كيستي أعددت كروفيسيت جرا جيبر لعبادي الصالحين غبرنك يا غغاروتا اوب ايسيت جرا ما لا عين رأت وان اجين اسانيهن اگر ولا اذن سمعت وان غرين اسانيهن دغين ولا خطر على قلب بشر وان هيان قلبي المنامات الر قلبي وان هيان وبلسو ابو منا امانت نججارو جرن ابو ني انمل الله من شوفاتو فوقين سيمال فكات انجينيري مخلوق ابر ايغا نما جاري بر مال فكاتي بو فوقي ابو تغافا دوبي غافا جارتي ريكاردي چبسيتي غافا جان ابو نمني ميقاتيني تو ماكوان غدا تكتيلال ليبو نمو نمو ما تولچي بر تا الله جل جلاله ديزاينري تيهو اني ديزاينري الله سينجا بر جل جلاله manni buluketni isa asitti mal siminto ashawwa daga walil laqamtetimi buluketi jannata keessa ashawwan injirtu warobboleso aw munno atmatalliñ munno ba ko qoy malat yellamo ko adero buluketni tokko dahaba bar buluketni tokko dahaban isinin jaw boleyangi buluketni tokko ammo birrida ka irrasi tol jamu bar ملاقان قبه وبلسو لسنا اتلسنم تبر ذهب ابر اجلكم الله بله او ربي ورجنتان واقول اي والدادي ميلا لغا من كيسه تيسه على اگر على تابته دي كيسه اذا اگر اورل ايني تو كيسه جريا بلسو اسين کو بل چیز دي ور کو بل ور جارتين کمنے وہ کرنے جو اورل ايني كيسه جران سين جاور بلسو ay mela ligawan ko be ural eni nami to ko me kar kata enyu na devisdan anka na devisdan ana gamam bishani le dugo na manin jetambo ural eni me kar kata devis agata na in sudati na furbatan yilam hadith akas jo agar tak nama bira abo ural eni namutu dibba kata bo bolezo namutu dibba arkata sirrahin gabab samo haditha tarrisesin sirra gabab samo walla gabab seto wal hadithu fi sahih al-jami min hadith jabir bin abdullah radiyallahu anhuma ural aini chufni kesanu dibba qabdani jannanini hayya ergama rabbi namni tokko ural aini dibba akamiti dandaha jannanini rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam isinuhum nama dibba qabdani jannan sahaban wanda tam jambo Right. Akan si jawab boleh tu. Awak Rabbi orang jenatan awak si jawab. Malta te boleh so. Dubar yang war rakisana kami jijir manasan. Tanah si gatan sinjabar. Enyu nama istiqamah kamu boleh so jannata. Amma selal hadith biraka sati wal hadith rawahu Imam Muslim fi sahih rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Guyya Jum'ata magala de itu tu jirabar. magala da kanamutu yaro magala sande te killen sumatakatu dufetu malal rashasha tanasi gaddisti fularrat yaro manad debitu jartin te hural ainin ya ramus arrantana wallahi qashti ko shumme fakata sinje teratu manu abo barede dufte tolte dufte yetan ati isidan atillen tolte dufte barede dufte yetan oboleso wana kanatin nama ega baro bole yanki ya islama arrantana ga wan haham turra qabu qalbi teenya isaahiba hama bakkan jirre kanu geesu qabdeeniti boru gammachu tanan isinin jaawaro bole yanki ya islama madallin bar rabbi biratti jalla jalalu rabbi inna akramakum indallahi ataqakum tanabar marka balabbasa idan lambaro boleso asirrati nagare zaraman marre washina nagare kobenti lakki obboleso mizana dirtoletin kamadalamtu yaro ati amala gari qabat tawhid nama qabu iman nama qabu san tana cufa arkata ga obboleso yo fetan qarajir fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kanu ya'malun jiba ayat sankara rabbin jalla jalalu rabbi malji haditha bareda kana kaisati a'adattu kurufesetin jira jibar li ibadiy salihin
gabarran kiyya gaggaarotaaf qopheesseetiin jira maalaa aynu ra'at waan ijjeen isaanii hin agarre walaa udhunun sami'at waan gurreen isaanii hin dhageenye walaa khaxara alaa qalbi bashar waan hin yaane qalbii ilma namaatirra qalbii waan hin yaane obboleeso aboo mana amman tana jajjaaru jiran aboo ni numa lallaami nu cufaatu bo fooqiin isii maal fakkaatti injiinarrii makhluuqaa bar eega nama jaare bar maal fakkaatti boo fooqii aboo ta gaafa dubee gaafa jaarte rikardii cabsite gaafa jaan aboo namni meeqa teenyetuma akka waan guddaa takkatti ilaalle boo namu namumaa tolchee bar ta allahan jalla jalaalu dizaayinarri ta'e inni dizaayinarri allahan sinjaa bar jalla jalaalu manni bulukeetni isaa asitti maal siminto ashawwaa dhagaa waliin laaqamteetimi bulukeeti jannata keessa ashawwaan hin jirtu bar obboleeso awoo munnoo atama xaallinyi munnoo bakka qoyya maalati yellamu ko adeero bulukeetni tokko dahabaa bar bulukeetni tokko dahabaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya bulukeetni tokko ammoo birriidha ka irraa sii tolchamu bar malaaqaan qabee obboleesoo lassanaa itti lassanamtu bar dahabaa bar ajallakumullah obbolee awoo rabbii warra jannataan waa godhu ay wal taate mee laaligaa mana keessa teessee ala agarti ala dhaabbatteetiti keessa isa agarti huural eeniitu keessa jira yaa obboleeso isin kofalchiisti warri kofale warra jaartiin qabne hoo kanneen jooba huural eenii keessa jiraan siin jaamar obboleeso ay mee laaligaa waan qofe huural eenii namni tokko meeqa argata eenyuun naa deebisan hanqa naa deebisanii ana gaman bishaan hin dhugu bishaan illee dhugaa namaan hin jettan boo huural eenii meeqa argata deebisa argatan hin sodaatinaaf torbaatan lama hadiisa akkas yoo agarta akka nama biraa aboo huural eenii namuutuu dhibba argata boo obboleeso namuutuu dhibba argata sirraa hin gabaabsamoo hadiisa tarriseesin sirraa gabaabsamoo wallaa gabaabseetu wal hadiisu fi sahih jaami min hadiisi jaabir ibn abdillah radiyallahu anhuma huural eenii cufni keessanuu dhibba qabdanii jannaanini hayyaa ergamaa rabbii namni tokko huural eenii dhibba akkamiti dandahaa jannaanini rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam isinuu humna nama dhibbaa qabdanii jannaan sahaabaan hundaatam jaambo ayet akasi si jaa boleso awoo rabbii warra jannataan waa godhu si jaawar maal taate boleso dubaree waan rakkisaan akkamii jijjiirra mana san tanaa si eeggataan sin jaabar eenyu nama istiqaamaa qabu obboleeso jannata ammas lal hadiisa biraa keessatti wal hadiisu rawaahu al-imaam muslim fi sahih rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a guyyaa jum'ata magaalaa dheexuutu jira bar magaalaa dhaqanamuutu yeroo magaalaa san dheexe qilleensuma takkaatu dhufeetuma lalla rashaashaa tana si gadhiisti fuularratti yeroo mana deebitu jaartiin ta'e huural eeniin yaa raamuusa arraan tana wallaahi qashti qonshummee fakkaatta sin jette raatu maanuu aboo bareeddee dhufte boo bareeddee dhufte toltee dhufte jettaan ati isiidhaan atilleen toltee dhufte bareeddee dhufte jettaan obboleeso waan akkanaatiin nama eegaa bar obboleeyyan kiyya ka islaama arraan tanagaa waan hahamturraa qabu qalbii teenya saahiba hamaa bakka hin jirre kan geessu qabdeeniiti boru gammachuu tanaan isiniin jaa bar obboleeyyan kiyya ka islaama madaalliin barra rabbi biratti jalla jalaalu rabbi inna akramakum indallaahi ataqaakum tanaa barra markaa balabbasa ayidallan bar obboleeso asirratti nagarre zaaraamaan maarre faashina nagarre kobeenti lakkii obboleeso miizaana dhiirtooleetiin kan kamadaalamtu yeroo ati amala gaarii qabaat tawhiida nama qabu iimaana nama qabu san tana cufa harkatta gaa obboleeso yoo feetan qaraa jeer falaa ta'lamu nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جيبا آية سنكرا رب جل جلال ربي مالجي حديث بريدا كان كيستي أعددت كروفيسيت جرا جيبر لإبادي الصالحين غبرن كي غغاروتا أب إيسيت جرا ما لا عين رأت وان إجين إسانيهن أجر
ولا أذن سمعت وان قرين إساني هندقين ولا خطر على قلب بشر وان هياني قلبي المنامات الرب المنامات الرب قلبي وان هياني وبلسو أبو منا أمان تنججار جران أبو نمال الله من شوفاتو بو فوقين سيمال فكاتي انجنري مخلوق آبر إيغا نما جاري بر مال فكاتي بو فوقي أبو تغافة دوبي غافة جارتي ريكاردي چابسيتي غافة جان أبو نمني ميك أتيني تو مكا وام قدو تكتي الله لبو نمو نمو ما تولچي بر تا الله جل جلاله ديزاينري تيهو إني ديزاينري الله سنجا بر جل جلاله manni bulukeetini isa asitti maal simintoo ashawwaa dhagaa waliin laaqamteetimi bulukeeti jannata keessa ashawwaan hin jirtu warobboleeso awo munnoo atamaxaallinyi munnoo bakka qoyya maalati yellamu ko adeero bulukeetini tokko dahabaa bar bulukeetini tokko dahabaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya bulukeetni tokko ammoo birriidha ka irraa sii tolchamu bar malaaqaan qabee obboleesoo lassanaa itti lassanamtu bar dahabaa bar ajallakumullah obbolee awo rabbi warra jannataan waa godhu ay waal taate mee laaligaa mana keessa teessee ala agarte ala dhaabbatteetiti keessa isa agarte huural eeyniitu keessa jira yaa obboleesoo isin kofalchiisti warri kofale warra jaartiin qabne hoo kanneen jooba huural eeynii keessa jiraan siin jaabar obboleesoo ay meela ligaawwan qabe ural eeni nami tokko meeqa argata eenyuun naa deebisan hanqa naa deebisanii ana gaman bishaan hin dhugu bishaan illee dhugaa namaan hin jettan boo ural eeni meeqa argata deebisa argatan hin sodaatinaaf torbaatan lama hadiis akkas yoo agarta nama biraa aboo ural eeni namuutu dhibba argata boo baleesoo namuutu dhibba argata sirraa hin gabaabsamu hadiisa tarriseesin sirraa gabaabsamu walla gabaabseetu wal hadiisu fi sahih al-jami min hadiisi jaabir ibn abdillah radiyallahu anhuma huural eeyni cufni keessanuu dhibba qabdanii jannaanini hayyaa ergamaa rabbii namni tokko huural eeyni dhibba akkamiti dandahaa jannaanini rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam isinuu humna nama dhibbaa qabdanii jannaan sahaabaan hundaatam jaambo Oye, akasih si jauh boleh tu. Orang bi orang jadi tahu awak si jauh. Mal tadi boleh so. Dubar yang warna kisana kami jijir manasan tanah si gatan si jauh. Enyu nama istiqamah kamu boleh so jannata. Amma selal hadis birakai sati wal hadis rawahul Imam Muslim fi sahih rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Guyya Jum'ata magala itu tu jirabar. magaalaa dhaqanamuutu yeroo magaalaa san dheete qilleensuma takkaatu dhufeetu malal rashaashaa tana si gadhiisti fuularratti yeroo mana deebitu jaartiin ta'e huural eeyniin yaa raamuusa arraan tana wallaahi qashti qonshummee fakkaatta sin jeteeraatu maanuu aboo bareeddee dhufte toltee dhufte jettaan ati isiidhaan atilleen toltee dhufte bareeddee dhufte jettaan obboleesso waan akkanaatiin nama eegaa bara obboleeyyan kiyya ka islaama arraan tanagaa waan hahamturraa qabu qalbii teenya saahiba hamaa bakka hin jirre kan geessu qabdeeniiti boru gammachuu tanaan isiniin jaawara obboleeyyan kiyya ka islaamaa madaalliin barra rabbi biratti jalla jalaalu rabbi inna akramakum indallaahi ataqaakum tanaa barra markaa balabbasaa idallan baru obboleesso asirratti nagarre zaaraamaan maarre faashina nagarre kobeenti lakkii obboleesso miizaana dhiirtooleetiin kan kamadaalamtu yeroo ati amala gaarii qabaat tawhiida nama qabu iimaana nama qabu san tana cufa harkatta gaa obboleesso yoo feetan qaraa jeer falaa ta'lamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bimaa kaanu ya'maluun jeebar ayata san qaraa rabbiin jalla jalaalu rabbii maal jee hadiisa bareedaa kana keessatti أعددت كروفيسيتين جرا جيبر لإبادي الصالحين gabarran kiyya gaggaarotaaf qopheesseetiin jira maalaa aynu ra'at waan ijjeen isaanii hin agarre walaa udhunun sami'at waan gurreen isaanii hin dhageenye walaa khatara alaa qalbi bashar waan hin yaane qalbii ilma namaatirra
ilma namaatirra qalbii waan hin yaane obboleeso aboo mana amman tana jajjaaru jiran aboo ni anuma lallaami nu cufaatu bo fooqiin isii maal fakkaatti injiinarrii makluuqaa bar eega nama jaare bar maal fakkaatti boo fooqii aboo ta gaafa dubee gaafa jaarte rikardii cabsite gaafa jaan aboo namni meeqa teenyeetuma akka waan guddaa takkatti ilaalle boo namu namumaa tolchee bar ta allahan jalla jalaalu dizaayinarrii teehoo inni dizaayinarri allahan sinjaa bar jalla jalaalu manni bulukeetni isaa asitti maal siminto ashawwaa dhagaa waliin laaqamteetimi bulukeetii jannata keessa ashawwaan hin jirtu bar obboleeso awoo munnoo atama xaallinyi munnoo bakka qoyya maalati yellamu ko adeero bulukeetni tokko dahabaa bar bulukeetni tokko dahabaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya bulukeetni tokko ammoo birriidha ka irraasii tolchamu bar malaaqaan qabee obboleesoo lassanaa itti lassanamtu bar dahabaa bar ajallakumullah obbolee awoo rabbi warra jannataan waa godhu ay waan taate mee laaligaa mana keessa teessee ala agarte ala dhaabbatteetiti keessa isa agarte huural eeyniitu keessa jira yaa obboleesoo isin kofalchiisti warri kofale warra jaartiin qabne hoo kanneen joo huuralee ni keessa jiraan siin jaamar obboleeso ay meelaa ligaawwan qofe huuralee ni namni tokko meeqa argata eenyuun naa deebisan hanqa naa deebisanii ana gaman bishaan hin dhugu bishaan illee dhugaa namaan hin jettan boo huuralee ni meeqa argata deebisa argatan hin sodaatin haati torbaatan jilam hadiis akkas yoo agarta akka nama biraa aboo huuralee ni namuutu dhibba argata boo obboleeso namuutu dhibba argata sirraa hin gabaabsamu hadiisa tarriseesin sirraa gabaabsamu walla gabaabseetu wal hadiisu fi sahih jaami min hadiisi jaabir ibn abdillah radiyallahu anhuma huural ayni cufni keessanuu dhibba qabdanii jannaanini hayyaa ergamaa rabbii namni tokko huural ayni dhibba akkamiti dandahaa jannaanini rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam isinuu humna nama dhibbaa qabdanii jannaan sahaabaan hundaatam jaambo Ayat. Akasi si jauh boleh so. Orang bi orang jadi tahu awal si jawar. Malta te boleh so. Dubar yang warra kisana kami dijira manasan. Tanah si gatan sinjabar. Enyu nama istiqamah kamu boleh so. Jannata. Amma selal hadith biraka sati wal hadith rawahu Imam Muslim fi sahih rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Guyya Jum'ata magala de itu jirabar. Magaalaa dhaqanamuutu yeroo magaalaa san dheete qilleensuma takkaatu dhufeetu malalla rashaashaa tana si gadhiisti fuularratti yeroo mana deebitu jaartiin ta'e huural eeyniin yaa raamuusa arraan tana wallaahi qashti qonshummee fakkaatta siin jetee raatu maanuu aboo bareeddee dhufte boo bareeddee dhufte toltee dhufte jettaan ati isiidhaan atilleen toltee dhufte bareeddee dhufte jettaan obboleeso waan akkanaatiin nama eegaa bara obboleeyyan kiyya ka islaama arraan tanagaa waan hahamturraa qabu qalbii teenya saahiba hamaa bakka hin jirre kan geessu qabdeeniiti boru gammachuu tanaan isiniin jaawar obboleeyyan kiyya ka islaamaa madaalliin barra rabbi biratti jalla jalaalu rabbi inna akramakum indallaahi ataqaakum tanaa bar markaa balabbasaa idallan bar obboleeso asirratti nagarre zaaraamaan maarre faashina nagarre kobeenti lakkii obboleeso miizaana dhiirtooleetiin kan kamadaalamtu yeroo ati amala gaarii qabaat tawhiida nama qabu iimaana nama qabu san tana cufa harkatta gaa obboleeso yoo feetan qaraa jeer falaa ta'lamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bimaa kaanu ya'maluun jeebar ayata san qaraa rabbiin jalla jalaalu rabbii maal jee hadiisa bareedaa kana keessatti أعددت كروفيسيتين جرا جيبر لإبادي الصالحين جبرنك يا جاروتا أب إيسيتين جرا ما لا عين رأت وان إجين إسانيهن أجر ولا أذن سمعت وان قرين إسانيهن دقين ولا خطر على قلب بشر وان هيان قلبي المنامات قلبي وان هيان وبلسو أبو منا أمان تنججارو جران أبو نمال الله من شوفاتو فوقين اسي مال فكاتي انجينيري مخلوق ابر
Ega nama jare bar mal fakkaatti boo foqi aboota gaafa dubee gaafa jaarte rikardii cabsite gaafa jaan aboo namni meeqa teenyeetu akka waan guddaa takkatti ilaalle boo namu namumaa tolchee bar ta Allahan jalla jalaalu dizaayinerri teehoo inni dizaayinerri Allahan sinjaa bar jalla jalaalu manni bulukeetni isaa asitti maal siminto ashawwaa dhagaa waliin laaqamteetimi bulukeeti jannata keessa ashawwaan hin jirtu warobboleeso awoo munnoo atama xaallinyi munnoo bakka qoyya maalati yellamu ko adeero bulukeetni tokko dahabaa bar bulukeetni tokko dahabaan isiniin jaa obboleeyyan kiyya bulukeetni tokko ammoo birriidha ka irraasii tolchamu bar malaaqaan qabee obboleesoo lassanaa itti lassanamtu bar dahabaa bar ajallakumullah obbolee awoo rabbi warra jannataan waa godhu ay waltaate meelaa ligaa mana keessa teessee ala agarte ala dhaabbatteetiti keessa isa agarte huural eeniitu keessa jira yaa obboleeso isin kofalchiisti warri kofale warra jaartiin qabne hoo kanneen jiru huural eenii keessa jiraan siin jaamar obboleeso ay meelaa ligaa waan qofe huural eenii namni tokko meeqa argata eenyuun naa deebisan hanqa naa deebisanii ana gaman bishaan hin dhugu bishaan illee dhugaa namaan hin jettan boo huural eenii meeqa argata deebisa argatan hin sodaatinaati torbaatan lama hadiisa akkas yoo agarta akka nama biraa aboo huural eenii namuutu dhibba argata boo obboleeso namuutu dhibba argata sirraa hin gabaabsamu hadiisa tarriseesin sirraa gabaabsamu walla gabaabseetu wal hadiisu fi sahih al-jaami min hadiisi jaabir ibn abdillah radiyallahu anhuma huural eenii cufni keessanuu dhibba qabdanii jannaanini hayyaa ergamaa rabbii namni tokko huural eenii dhibba akkamiti dandahaa jannaanini rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam isinuu humna nama dhibbaa qabdanii jannaan sahaabaan hundaatam jaambo ayat akasi si jaa boleso awoo rabbi warra jannataan waa godhu si jaawar maal taate boleso dubaree waan rakkisaan akkamii jijjiirra mana san tanaa si eeggataan siin jaabar eenyu nama istiqaamaa qabu obboleeso jannata ammas lal hadiisa biraa keessatti wal hadiisu rawaahu al-imaam muslim fi sahih rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a guyyaa jum'ata magaalaa dheexuutu jira bar magaalaa dhaqanamuutu yeroo magaalaa san dheexe qilleensuma takkaatu dhufeetu malal rashaashaa tana si gadhiisti fuularratti yeroo mana deebitu jaartiin ta'e huural eeniin yaa raamuusa arraan tana wallaahi qashti qonshummee fakkaatta siin jetee raatu maanuu aboo bareeddee dhufte boo bareeddee dhufte toltee dhufte jettaan ati isiidhaan atilleen toltee dhufte bareeddee dhufte jettaan obboleeso waan akkanaatiin nama eegaa bar obboleeyyan kiyya ka islaama arraan tanagaa waan hahamturraa qabu qalbii teenya saahiba hamaa bakka hin jirre kan geessu qabdeeniiti boru gammachuu tanaan isiniin jaawar obboleeyyan kiyya ka islaama madaalliin barra rabbi biratti jalla jalaalu rabbi inna akramakum indallaahi ataqaakum tanaa barra markaa balabbasaa idallan bar obboleeso asirratti nagarre zaaraamaan maarre faashina nagarre kobeenti lakkii obboleeso miizaana dhiirtooleetiin kan kamadaalamtu yeroo ati amala gaarii qabaat tawhiida nama qabu iimaana nama qabu san tana cufa harkatta gaa obboleeso yoo feetan qaraa jeer falaa ta'lamu nafsun ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جيبا آية سنكرا رب جل جلال ربي مالجي حديث بريدا كان كيستي أعددت كروفيسيت جرا جيبا لإبادي الصالحين غبرن كي غغاروتا اوبيسيت جرا ما لا عين رأت وان إجين إسانيهن أجر ولا أذن سمعت وان قرين إسانيهن لجين ولا خطر على قلب بشر وان هياني قلبي ilma namaatirra qalbii waan hiyyaane obboleeso aboo mana amman tana jajjaaru jiran aboo ni mala allaamin cufaatu bo fooqiin isii maal fakkaatti injiinarrii makhluuqaa bar eega nama jaare bar maal fakkaatti boo fooqii aboo ta gaafa dubee gaafa jaarte rikardii cabsite gaafa jaan aboo namni meeqa teenyeetuma akka waan guddaa takkatti ilaalle boo namu
namumaa tolchee bara ta Allahan jalla jalaaluhu dizaayinarri ta'e hoo inni dizaayinarri Allahan siin jaa bar jalla jalaaluhu manni bulukeetni isaa asitti maal